Baaleen lafa uumaan uumama hundaa waan maraan faayee uumee Oromiyaaf laatedha. Kanumaaf maqaan Baalee yoo dhahamu iddoo hundatti ni jaalatama. Waaqni gaafa uumu baaliyyoo roga hundaan badhaase. Kan baaliyyoo kam himee kam dhiisa gaafiidha. Gama goototaatiin lakkoofsi waan hin dhaqqabneef mee muraasa haa ilaallu. Gootonni fincila diddaa gabrummaa qotee bultoota Baalee keessatti gahee ol'aanaa taphatan Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Huseen Bunee, Koloneel Aliyyii Cirrii, Koloneel Haaji Adam Jiloo, Kadir Waaqoo Shaaqee, Haaji Adam Saaddoo, Ajisni Abbaa Washaa, Mammaggadaa Qaalluu, Hasan Juuree, Muhammad Hubbee, Ashaa Mammaggadaa akkasumas Haaji Huseen Suraa kaasuun yeroo kenna qusachuufi. Gama hawwata turiizimiitiin immoo iddoowwan seena qabeessi Baaleen qabdu Oromiyaa badhaatuudhaaf addunyaatti beeksisuuf gahee ol'aanaa qaba. Fakkeenyaaf paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee dhiheenya kana hambaa seenaa addunyaa ta'ee yuuniskootti galmaa'ee ragaa guddaadha. Paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee keessatti simbirroota gosa adda addaa 200 oltu argama. Kana keessaa muraasni akka addunyaatti Baalee keessatti qofa kan argamanidha. Dabalataan jeedala diimtuu, tuqaa guddaa, gadamsa baddaa, leenca gurraachaa fi qamalee gosa adda addaa bosona harannaa keessatti argamu kaasuun ni danda'ama. Kabajamtoota daawwattoota keenya yuutuubii harannaa sabskiraayib godhaa, maatii keenyataa nu jajjabeessaa, odeeffannoo dabalataa akka argattaniif mallattoo kana fayyadamaa. Kana malees madda hin cinne galaana qamadii aanaa sinaanaa daawwadhaa. Ardaa Jilaa Odaa Roobaa buna dalloof barbaree iddoo seena qabeessa burqaa Oromootaa madda walaabuu. Dabalataan madda yaa'een cinne galaana qamadii aanaa sinaanaa adda isa taasisa. Uummanni Baalee waggaatti al 3 oomisha. Gosoota midhaanii Baalee keessatti hin oomishamne gonkumaan jiru. Kuduraa fi muduraa adda addaa dabalatee jechuudha. Uummanni Baalee aadaa fuudhaa fi heerumaa mataasaa kan qabu yoo ta'u, gama aartiitiin gosoota shubbisaa sarmadee, hadiraa, xarree, baaroo, ayyukkoo fi daalalee jedhaman qaba. Kana malees nyaata aadaa gosoota adda addaa kan qabu yoo ta'u, kanneen keessaa cuukkoo yookaan buraatoo, marqa,
caccabsaa, shakaka, halaqanaa, marmaarii, hangoo fi shuuffisa kaasuun ni danda'ama. Uummata Baalee wanti adda isa taasisu kabajaa fi ulfina isaan namootaaf qaban yookaan namootaaf kennan adda isa taasisa. Uummata jaalalaa kan yoo bishaan gaafatan aanan namaaf laatudha. Kanaaf immoo keessummoonni kanaan dura Baalee dhufanii daawwatan ragaa nuu ta'u jennee yaadna. Uummata kan qabu kan qabneef kennee sirna dabaree jedhamuun saadhaltii ollaa hin qabneef kennee elmachiisudha. Kana malees keessummaa tokko gaafa gara Baalee dhufu gaabii yookaan bullukkoo kabajaa bifa kennaatiin uffisanii malee galchuun safuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kottaatii Baaleen daawwadhaan dhaamsa keenya. Baalee lafa seenaa kabeeku namuutu handhuura goototaa harmee waaqoo guutu. Walumaa galatti Baaleen qabeenya uumamaa garaagaraatiin badhaatuudha. Kanaafuu hawwata turizimii Baalee uumamaan badhaate kana daawwadhaa nu faana turan ammas affeerraa keenya. Iddoowwan hawwata turizimii Baaleen qabdu keessaa iddoo burqaa Oromootaa madda walaabuurraa jalqabee bosona harannaa paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee pilaatoo saannat